obboleettii haguuteetii taa'uu hin taane. Ta obboleessi kiyya fuudhe. Obboleettii haguuteetii taa'uu hin taane. Wanti adeera. Obboleessa abbaati. Obboleettii abbaa. Tana waan takkaatis hin dhageenye har'uma isinirraa dhagoo qiyyaanu. Shama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya bakka itti argamnu magaalaa Dadar keessatti argamna. Mee gaafii takka takka hawaasa magaalaa Dadarii hojii goona nu faana turaa isin jenna. Mee jalqaba maqaa kee nu barsiisi. Tola Ibrahim jedhama. Okay, gaafii deebii takka waliin goonaa qophiidhaami? Qophiidhe. Okay, gaafiin jalqaba akkaneetti waan nyaachuudhaaf cabsinu maali? Wanni nyaachuuf cabsinu maali? Keruan tan. Waan agarteen qabdu ta nyaachuudhaaf cabsan jechuudha. Tan waan takkaatis hin dhageenye har'uma isinirraa dhagoo qiyyaanu. Okay, gara gaafii lammadaatti aanu. Ayyee. Gaafii lammadaa waan quba shan qabaa ta lubbuun qabne. Waan quba shan qabaa? Ta lubbuun qabne. Ta lubbuun qabne. Warra gaafii jajjabdu na gaafatanii. Okay, gara gaafii sadaffaatti aana. Gaafii sadaffaa akkaneetti. Obboleettii haguuteetii taa'uu hin taane. Wanti adeera. Obboleessa abbaati. Obboleettii abbaa. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mee jalqaba irraa maqaa keenya. Hangaasaa Jamaan Anjal. Mee gaafii deebii takka waliin goonaa qophiidhaami? Qophiidhe. Okay, gaafiin teenya jalqaba akkaneetti. Wanni nyaachuudhaaf cabsinu maali? Wanni nyaachuudhaaf cabsinu. Tallee. Okay, gaafii teenya harkattee jirtu gara gaafii lammadaatti aana. Gaafii lammadaa waan quba shan qabu ta lubbuun qabnu. Waan quba shan qabu ka lubbuun qabnu. Hin beekne. Mee yaani faa? Waan quba shan qabu ka lubbuun qabnu. Waan quba shan qabu. Gina narraa darbu. Simii jijjiira. Okay, gaafii sadaffaa akkaneetti obboleettiin haguuteetii taa'uu hin taane. Obboleettiin habootiyyaa. Taa'uu hin taane. Obboleettii habootiyyaa taa'uu hin taane. Obboleettii habootiyyaa taa'uu hin taane. Mee yaale? Hin beekne gina. Obboleettii habootiyyaa taa'uu hin taane. Hin beekne garuu. Okay, gaafii deebii teenya sadii keessaa takka waan argatteef baay'ee galatoomi jenna. Baay'ee galatoomaa isin. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mee jalqaba irraa maqaa keenya. Tamam Jamal. Okay, gaafii deebisaa takka waliin goonaa qophiidhaami? Qophiidhe moo? Okay, gaafiin jalqaba akkaneetti wanti nyaachuudhaaf cabsinu maali? Wanni nyaachuudhaaf cabsinu. Wanni nyaachuudhaaf qilleedha. Yaa harkatee jirta. Gaafii takka faana harkatee gara gaafii lammadaatti aana. Gaafii lammadaa quba shan qabaa lubbuun qabu. Quba shan qabaa? Lubbuun qabu. Lubbuun qabu. Gaafii jabduu na fidde tana. Okay, gara gaafii sadaffaatti aana. Gaafii sadaffaa obboleettii haguuteetii taa'uu hin taane. Obboleettii haguuteetii? Taa'uu hin taane. Taa'uu hin taane. Obboleettii haguuteetii taa'uu hin taane. Ta obboleessi kiyya fuudhe. Yaadi mee? Ta obboleessi kiyya fuudhe. Tana xiqqoo nu jabaattee oolu. Okay, gaafii deebisaa kan jaan nu hojii gooteef baay'ee galatoomi sin jenna. Galatooma. Guyyaa gaarii qabadha. Galatooma. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jalqaba irraa maqaa kee nu barsiisi. Maqaan kiyya Tokkummaa Haruun jedhama. Okay, gaafii deebii takka waliin goonaa qophiidhaan. Ayyee qophiidha. Okay, gaafiin jalqaba akkaneetti wanni nyaachuudhaaf cabsinu maali? Nyaachuudhaaf cabsina maali? Nyaachuudhaaf cabsinu. Wanni nyaachuudhaaf midhaan galle garuu irraa. Isiisan waan san nyaachuudhaaf cabsina. Cabsinee nyaannaa jechuudha. Maali isin? Wanni san nyaachuudhaaf cabsinaami killee dhagaa. Waan deebisuuf harka gaafii lammadaatti aana. Gaafii lammadaa quba shan qabaa lubbuun qabdu. Quba shan qabdi waan quba shan qabaataa lubbuun qabdu. Quba shan qabaa. Lubbuun qabu. Lubbuun qabu. Quba shan qabaa. Lubbuun qabu. Quba shan qabaa lubbuun qabeetti harka namaati. Harka namaa lubbuun ni qaba. Quba shan qabaa. Lubbuun qabu.
lubbuun qabu. Naan galle garuu. Quba shan qaba inni wanti garuu lubbuun qabu. Innummaanuu Lubbuun qabu. Garuu quba shan qaba. quba shan qaba. Lubbuun qabu. Odaa ta'innaa? Takkaasimi jijjiira. Ayyaayii naa jira. Okay, gaafii sadaffaa akkanatti. Obboleettiin habooteetii taa'aa siin taane. Obboleettii habooteetii taa'aa siin taane. Obboleettiin habooteetii Taa'aa siin taane. taaboo siin taane. Obboleettii habooteetii obboleettii habooteetii taaboo siin taane. Naa jirime. Okay, gaafii teja sadii akkana turte gaafii deebii kan nyaanni hojii gootee baay'ee galatoomisi. Galatoomisi jechuu gaasni galatoomaa. Assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jalqaba irraa maqaa kennu. مقام غيا زبير عبد الصبور جامع. Okay, mee gaafii deebii takka waliin goona. Gaafii deebii teenya deebisuuf qophiidhaami. إن شاء الله هنقدر ديتت. Okay, gaafiin teenya ta jalqaba akkanatti. Wanti nyaachuudhaaf cabsinu maali? ردي بي. Wanti nyaachuudhaaf cabsinu maali? يا تومسن. Bu'ee bifoo nyaataa keessaa kan faadha. nyaachuudhaaf wanti cabsinu shankoorri nyaachuudhaaf ni cabsama. Okay, khabiraaka. وكذلك دلقوا ملنو nyaachuudhaaf cabsuudha taate. Okay, yaali xiqqoo seefe yaali. Ni nyaachuudhaaf Cabsinu. cabsinu nyaachuudhaaf isii tana cabsina. Ma cabsitan yoo nyaachuu deemte. Cabsinee nyaadamti. Shankooruma nyaatta qabbaleessa cabsite. Bifa biraa khabiraa. Baqulee boqaanuu mitaates. Okay, gaafii siifin jijjiira. Ayyee. Okay, gaafii lammataa akkanatti. Quba shan qabaa lubbuun qabu. Quba shan qaba. Lubbuun qabu. Quba shan isaaf diduuf. Yaa ati mee maqaa waqirraa fi. Quba shan ati immoo wanni lubbuu qabaata quba shan qaba. Yoo jiraatte malee ta lubbuun qabne ta quba shan hin tatteessu. Ishii iyyaaltu. Okay. Asallefe. Dabarsi bakka. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Mee jalqaba irra maqaa kennu. Ammar. Okay, gaafii deebii takkaaf qophiidhaami. Kophii. Okay, gaafiin teenya ta jalqaba akkanatti. Wanti nyaachuudhaaf cabsinu maali? Nyaachuudhaaf wanni cabsinu maali? Nyaachuudhaaf wanni cabsinu. Hujii dhagaa. Nyaachuudhaaf cabsina. Wanni kan nyaatamu nyaachuudhaaf ni cabsina isiisan. Nyaachuudhaaf ni cabsina. Wanni garuu kan nyaadamu. Wanni nyaachuudhaaf cabsamu. Ala. Kabiraato. Kabiraato. Wanni nyaachuudhaaf cabsamu. Amma wanni nyaachuudhaaf cabsamu. Yookaan simin jijjiira. Karaa gaafii lammadaa ta'e aanaa gaafii lammadaa waan harka quba shan qabu kan lubbuun qabne. Quba shan qabaa lubbuun qabu. Quba shan qabaa lubbuun qabu. Hin beekne kam. Assalamualaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yee mee jalqaba irra maqaa kennu. Maqaan kiyya Abdurrahim Sammaan nan jedhama. Okay, gaafii deebii takkaaf waliin goona qophiidhaami. Qophiidha iyyee. Gaafiin jalqabaa akkanatti wanni nyaachuudhaaf cabsinu maali? Nyaachuudhaaf wanni cabsinu. Ala shonkora. Kabiraa. Kabira. Mee kabiraa. Ayyee wanni cabsinu. Jima. Isuma nyaachuuf wanni cabsina. Wanni cabsinu. Muza. Yookaan simin jijjiira. Ayya. Obboleettii hawwateetii. Ta'uma taaboo siin taane. Maqaan immoo maaliin jedha? Maqaan ta'e eenyu isin san? Obboleettii habooteetii. Taaboo siin taane. Haabuma siin taane. Haboo siin ta'a kanaan taane immoo haboo na taate haboo na taate. Gaafii deebii keenya waan hojii goote baay'ee galatoomaa. Baay'ee galatoomaa isinis. Hojjamtoota daawwattoota keenya akkuma harkaa turtanitti gaafii sadii gaafachaa turre hawaasa magaalaa Daldala keessa deddeemnee amma immoo karaa deebisaa gaafii teenyaatti yaana. Gaafiin teenya jalqaba akkanatti wanni nyaachuudhaaf cabsinu maaliitti tun xilleedha. Gaafiin lammataa immoo akkanatti waan quba shan qabu ta lubbuun qabne tana guwaantii harka kaayyatan quba shan qabu lubbuun qabu. Gaafiin sadaffaa obboleettiin habooteetii taaboo siin taane
uummata jechuudha. Hanga sagantaa lammataa gola garuutti nagaan nuuf turaa isin jenna.